Ashamaa hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Bakka jirtanitti salaamtaan kiyyaa qilleensarraan isin haa ga'uuti. Akkami olmeenni olmaa gaariidha. Akkam jirture fayyaadha. Ani abbaa chaanaala haariyaati. Ajaa'iba hedduudhaan arkee jira. Maal arkite hoo naan jettan waa biraatii miti. Ummatuma biyya tanatti garteemi. Yaa'ii keessaafu jaarsaa fi jaartii jidduutti biyya tana keessatti raawwatamaa jiru. Ajaa'iba nama jechisiisa. Ajaa'iba nama jechisiisa. Eenyufaadha yoo jettan taate ummata hedduudhaan arkee ummata ajaa'ibatti jaartiilee isaanii gadadoo guddaa irraan gahaa jiru. Anillee dhimma san keessa seeneetiin ture. Eenyu kanaan jettan taate kennaadha. Kennaadhaa fi eenyu gola aartiidha guddicha jechuudha. Ajaa'iba maal jaartiilee isaanii reebanii jechuudha. Akka malatti gadadoorra kaanii uummata keenya uummanni biyya tana keessa jiru hedduu dhalaa darareetiti bultii si oowwifachuu isin gaa bultii isaanii wajjiniin abbaa manaati wajjiniin bultii tiyya qabaa jetteetiti mana arabaa dalaydi mana arabaa hoggaa isin dalaydi booda laffaatee hoggaa ta'e irra guddaan taa'eetuma nyaateetuma hanguma isin mana arabaatii dhuftu eeggate jechuudha. Inumaa waan biraa fixaniititi isin dhalaa takka fuudhanii mana arabaa geessanii baatiidhaan geessanii eega dhalaa mana arabaa taan baatiidhaan geessan taan ammaas gubbaarraan buusan jechuudha. Ajaa'iba waa tana qofaa miti wanni dhalaarra irraan gahaa jiran waan guddaa hammas hin jaamne. Yaa aboo rabbii keessan hin sodaattanii mee maalumaaf rabbiin sodaanne taan asii fuudhanii amma yeroo wal fuudhu deeman isaa miti. Nama ajaa'iba kabajaa qabu nama gaarii nama baqqaanee jiraame itti faarsii sheeka ta'ee fuudha nama gaarii fakkeessee fuudha waggaa fuudha. Boodarra eega isii fuudhe tana isiin mana jirtu san akka waan dhalaa hin ta'inii taabiraa barbaada hamileen isaa jaartii isaa biran jirtu jechuudha. San qofaa miti isii dalagaa geessee isiin ganaa akkuma waan isa gabbartu isuma gabbarti ganaa baqqaanii jiraami fi dalagattee warra isaanii gargaarsa gootee fi akkasitti warri isaanii irraa hin faayida'u. Yaani bakka eega gamana baate niin heerume yoo jette khalaas dhummatteef isuma nyaachifte jechuudha. San gubbaadhaan gadadoodhaa miti. Amma mee ilaalaa mee jara keenya mee dhugumatti maan tana wanni kennaan dalagu jiru kun wallaahi hedduu nama ajaa'ibsiisalleedha. Anillee garuu seeneetiin ture. Dhimma kennaadhaa seeneetiin ture. Hoggaan seenullee ismaatu na dhufee akkanaati yaaboo barana akkanatti hin jiraatiti dasii wajjin jiruun walitti nan taane kunoo dasiinis akkanatti jallattee jirti. Amma faaniiwuu nagarree baatii tana nagarree jee dubbatee maal jee natti wayiwaate beektaa. San booda maaliin jeen bakka amma gargar baanee jirra. Aan akka waan inni hiikeettiin quba gabaa'uu gana. Hoggaanii fi xiqqoo wanni najju dhalaanaaf hedduu malee jee intala takka fuudheetiin geesseef jechuudha. San booda anilleen firaankiin si godhe jeetiin irraa haasa'ee ture dhimma sanirraa. San booda khalaas ani itti deebi'eetumaan bas dhimma isii kana laalee jechuudha. Akkaataa inni isii godhu laalee bakka jireenyummaanuu bakka yaada isaarraa akkaanan jijjiiramee karaa yaada dhalaan tun miskiinaa maaliif akkana godhaa jee garaana nyaattee bakka waa jiraami akkaanan gara san deebuu na godhe. Duuba gaa daawwattoota keenya isinis intala dhalaati wajjin kaanis wajji dhalata kaanis dhalaan sadeeni haadha obboleetiidha jaartiidha kabajaa qabdi. Rasuula keenya illee dubbate sallallahu alaihi wasallam haya duuba dhalaa tana akkana miidhuun kun
cafaquu mana keessa mee fakkeenyaaf nama biraarraa lammii biraarraa amma nuti fakkeenyaaf lammuma keessa jirurraa maaknaa lammii yamanii tana yoo laalte dhalaa arrabsuudhaa miti tumuudhaa miti jecha tokko hin jaaniin dhalaan haadha kabajaati. Dhalaa jechuun kabajaa guddaa qabdi. Dhalaa jechuun waan akka malatti yaada hamaa irra yaadanii miti. Hidhanii cafaqanii miti. Akkuma barbaadan godhan. Ajaa'iba nama ajaa'ibsiisaa dhugaa rabbii. Keessaafuu Nasruufaan hedduu nama ajaa'ibsiisa. Maaliif akkana godha yoo jaan Allahu aalam. Maaliif tabiraa fuudhuu yoo barbaade isuma wajjin wal mari'atee isii wajjin walii galee akkanaatiti. Jeeni yoo sobe fuudhuu nama danda'elleedha. Haya haadha ilmaan afurii mana kaayeetiti tabiraa intala biraa alatti barbaadu jira na fakkaate. Ganamuu galgaluu yaa'ii hoggaa hunda yaa'ii akkasirra jiran jechuu jirra kun. Haya miidhaa kunoo haadha amma isiin tun dasiin tun ammaan tana haadha ilmooti. Ilmoo qabdiif. Dubogaa daawwattoota keenya kabajamoo qaqqaalii fi gaggaarii. Dubogaa wanni kanaa kun nurraan eegamu. Asumaanuu warreen akka Nasruutii fi Kannaadhaa. Asumaanuu dhaamsa isinii dabarsinaa. Dhalaarraa suuta deemaa yaa obboleessoo maal taatan? Dhalaan tun jechuun bar haadha goota teessee waa meeqa dhalaan tun raawwachuu dandeessi? Amma gaafatti gaafa dhiyoo san ani Kannaadhaaf akkana naan jee bakka waggaa inni akkana na goote akkana na gooteetiti bakka akkanatti isiin eegaan akka waan hiikeen na fakkaattee waan akka waan hiikeen na fakkaattee garuu immoo inni hin hiine yaani isiin ala jirtii malee gaa bakka dasiin ala jirtii malee nahaa hin to'ine inni anammas akkasittiin michiyyoo intala san fideef jechuudha. Innis naaf hin taane jee dubbataa eegasii haya bakka ani geesseetumaan kaa walitti wanni godhe jechuudha. Wal agarsiise. Ani hoggaa sanillee beeki gaa isumaa wayii waatee akka ta'uudha beekanaatitti waan kanan naqe malee dasiin osoo jirtu osoon isii beekuu ani dumaashii xiyyeessiidhaan jechaa ture. Waan akkasii irratti dasiillee meedhiisin maataatuti. Akkasitti waan akkasii san irratti raawwadhu jechuudha dasii irratti ala. Akkasii dasiilleen ammaas akkaan dhadhaga'u jirutti badii hin qabdu beeki abbaan badiidhaa dhiira. Fardi akkamiin leenjiyaa jennaan akka abbaan itti leenjifatee jiran. Jaartiin tunis bar yoo abbaan jechuudha tolchee karaa gaariirra isii haayate jechuudha gorsaan waa hundaan waliigalan alaagalan akkuma jaanitti alaagalan akkuma jaanitti beeki jaartii fi abbumaatu karaa agarsiifataa beeki. Taa akkasiisan egaayiti hordoftoota keenya qaqqaalii gaggaarii namaa biyya namaa tana keessa waan ajaa'ibaa jira. Biyya namaa tana keessa waan gurguddaa jira. Waa'ee dhalaarraa hoggaan haasa'us dhalaa namaa fakkeenyaaf irra guddaan dhalaadha jechuudha. Waan guddaa waan badaa waan safuu teenya keessa jira. Meeqaatitu osoo asii jaarsa qabdu jaarsa biraa yeroo irra qabaa jiran. Laal kana hunda ka godhu beeki. Raawwuma dhiirti raawwattu. Fakkeenyaaf gaafa jaarsi ala laaluu eegale jaartiinis ala laaluu eegalti. Duuba jaartiin ala laaluu eegalti tun lama fuudhuun taatu haa isinii galu. Lama fuudhuun taatu ganaa dhimmaan taane keessa isiin galte jechuudha. Sababni isiis lama fuudhuun taatu. Amma dhiirti fakkeenyaaf osoo jaartii qabdu dhiirti sagaggaalummaa yaanii fuudhuudhaan fedha maal jee alatti dhalaan jaartiin isaa tun dhalaatti fakkaachuu dhabdee alatti hoggaa inni bahu fuudhuullee ni danda'a.
Garuu immoo dhalaan isattiin qotaa godha hoggaa jette dhalaan fuudhuu hin taatu jechuudha. Dhalaan lama heerumtu ni jirti hin jirtu. Sababa sanii fi baatee akka wanni hamtuun san irra raawwatu wanti godha dhiira san jechuudha. Kanaafuu akkaataan itti jiran kennaadhaa fi kanneen akka Nasruufaanis dhala afaan hidhanii maal godhanii cafaqanii akii uleen nama sirreessitu maal taata jaa jedhan uleen nama ni sirreessiti hin sirreessitu uleen nama gursa waan jedhan jechi gaariin jawwee boollaa baasaa jedhan argartee jechi gaariin jawwee boollaa baasaa jedhan kanaafuu suuta jaaniituma alaal raaddinuu hoo'isanii garana hoo'isanii garas hoo'isaa yoo almatan malee lolaatii fi sagalee guddoo kannaa inuma hin taatu. Adeeroo kana jala murii beekee jaartii ta'e suutaan gorfadhu yaa dhalaa isinis yaa dhalaa keessaafuu biyya namaa keessa jirtanii yaa dhalaa biyya namaa keessa jirtanii yaaboo maal taatan safuu dhiisaa waa bakka hundatti wamma hamtuu dhaga'ama. Abaluu kana godhe abaluu jaartii kana godhe bara isiin akkas taate bara osoo ilmaa wajji qabanuu kan gargar faca'u jira osoonii fi jaalaltii osoo jirtuu haasiti yaa dhala Oromoo biyya tanaa dhiisaafirraa dhiisaa jaarsaa fi jaartii gargar baasuu nama jaalala dhugaadhaa wajji qabu jaalala isaanii balleessuu deebisimmas amma fakkeenyaaf dhalaan takka yoonii fi osuma wal jaalatanu osuma bultii wajji qabanu osuma wajji jiraachuu jiranuu jechuudha. Dhalaan tun wal lolanii bakka biraa dhayte arrumaan tana tokko dhufee jalatti siifata akkana baran akkana ifdaadaa baran akkasii baran akkanaan qaba baran akkasiin ta'e bargaafa duraan bargaa dubbiin tun irra guddaan dubbii tanaa soba an akkasiin ta'e jee itti mimmiyeessee dubbii fidaateeti garuu takkaan yaadadhe wanti inni yaadadhe maali gurbaa tokkotu darreen tokko jira beekta guyyaa tokko halkan tokko kaaneetiti mana dhalaa jira jaanii dhayne sirna jaalalaa jechuudha. Hoggaa dhaynu gattatteenyee maal tana gattatteenyee haasoo jirra miciyyoon tun nama dalagaa akkaan barbaadu jirti dalaga feeti. Hoggaa kana gurbaan jala siqee intala laaleetuma boodarra maal jee yaa balayyan kiyya mee dalagaallee dhabnee jirra dalagaan harka jirtiimi badhiyoota micoota ka geesse akkanatti dalagaan harka jirti laaliyyaadii laal baramma gaayisii maal godhu deema karaa dalagaa kanaan isii banee arraaboota gaaganaa isii harka galfatee akka isiin sobaa bar dalagaan inni qabu hin jiru ana kan laaleetuman yoo nammaan tana aboo dalagaa maal qabdaa miti nurraa os jeen inni naaf innis walitti harraame jeetuman barsanuu gaata tolfatee shatti jee bar dalagaa akka nama dalagaa nama geessee dalagaa illee nama harkutti akkana godhaniititi bakka waan akkanaa kana soba akkanaa kana bar dalagaa takkaan harkaasii qaba bar wanni dura dhalaa namni hoggaa wal baru waan adda wanni yaamni dura dalagumaan harkaa qaba jaa ana kanaan dalagaa bara akkasiin dalagaanii aboo barbaa maxaa kana keessan dalagaa baranii kana khajibaa beekonni isaa guutuun kanaafuu ifdaaduun hin barbaachisu. Uummata keenya dhalaa sokkotees dhalaa jaarsa jalaa sokkotees dhalaa jaarsa jalaa sokkotee bakka sokkaa jirtu jala yaataniitis jaarsaaf jaartii wal kaa'u dhiisaa biyya namaa tana keessatti yaa obboleeyyan kiyya dhiisaaf irraa waan hin barbaachifnes irraa dhiisaadha. Taakkanaati dhimmi
bal'inaan isiniif hin deebi'a waa'ee dhimma Nasruutii fi waa'ee dhimma kennaadha bal'inaan isiniif deebi'a har'aaf garuu nagatti laakiin chaanaalli kiyya kun haarayaatitti subscribe share godhuu hin dagatinaadha akkasitti waliif deebina nagatti